rakate siriyum kamu Konjalala sidugani nalamakani kamu Namanichi mate randi rakate siriyum kamu Konjalala sidugani nalamakani kamu Oksako inutori mansivale Nitse apne gafi ko devi lagane Bakera aur misyama tanam kave Lamu lamata Oksako inutori mansivale Nitse apne gafi ko devi lagane Bakera aur misyama tanam kave Mate dandi rakate siriyum kamu Konjalala sidugani nalamakani kamu Namanitirkate dandi rakate siriyum kamu Konjalala sidugani nalamakani kamu Sobakani zenne sensa saatu nugagama Bago Sukano kama Bago Adara Imam kombalesi Mario jelle Pula keti om kabane Wadana velti Bago Adara Imam kombalesi Mario jelle Pula keti om kabane Wadana velti Adara Sinabako Dario jelle Pula keti om kabane Wadana velti Hallelujah. Oh, serious Hallelujah.
Yaa Waaqayyo waan hundumaa gararraa amoo qabaattee surraaf simbooffattee kabajamtee kan jiraattu qulqulluu Waaqa Israa'el mudaan guyyaa tokkoyyuu kan siif hin argamne arjaa garraamii tolaaf gara laafessa sodaatamaa abbaa keenyaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jaalala keef gargaarsa kee hundumaatiif Waaqaaf lafarratti galanniif ulfinni guutuun siif haa ta'u. warratti gargaartettu si galateeffachuudhaaf carraa argatee fuula kee dura dhufe yaa Waaqayyo du'aan nan galateeffatu si ol nan galateeffatu jiraatutu na galateeffata jedha sagaleen kee yaa mootii ulfinaa Jara kanaaf si galateeffannaa qoodanuuf laattee reenuuf laattee akka nuun arraba keenya saaqannee guddummaa maqaa keetii dubbannuuf yaa Waaqayyo situ warra gargaaraman nu godhee waan hundumaa keessaa harki kee qabee waan nu dabarseef dukkana keessatti ifa kee waan argineef rakkina keessatti gargaarsa kee waan argineef fala waan hin qabne keessatti abbaa hiikaa ta'uu kee waan barreef yaa Waaqayyo warri gargaaramne guddaa maqaa keetii ol qabnaa isa kabajamaa isa sodaatamaa isa safeeffamaa amma nuun beennuuf amma nuun jennu ol gararraa ta'e maqaa kee sanaaf galanni guutuun haa ta'u. Daballee waan jennu tokkoyyuu yoo qabaanne galata arraba keenyaa fuula kee duratti dhangalaafne siinsi galateeffachiisuu duwwaadha yaa Waaqayyo. Galaana uumacha darbatuun galateeffamtaa qilleensa oliif gadi shuffisuun galateeffamtaa waan asittiin hin galateeffamne tokkoyyuu hin jiru biqilaaf dhalataan lafarraa walii galee qooqa beekamuuf qooqan beekamneen si galateeffataa ati Waaqayyo Waaqa galateeffamtudha Waaqa qulqullummaadhaan jiraattu mudaan siif hin argamne jaalala keef ayyaana kee tumsa keetiin warri gargaaramne nuunis si galateeffanna maqaa Yesuus Kiristoosiin galataaf ulfina guutuu argadhu yakkaaf cubbuun irra daddarbi keenya abbummaa keef jaalala keerraan kan kee araara qabeessaaf o'a qabeessarra ta'uu keerraan kan kee darbattee nu gatuuf faara tolaadhaan nu ilaaluu yaa Waaqayyo keerraan kan kee maqaa Yesuusiin yeroo kana wanta nu yakkine hundumaa nuuf dhiisuun jaalala keenaaf haa ta'u. Yoo ati nutti araaramte wanti hundumtuu nuuf qajeela waan ta'eef yaa Waaqayyo warratti faara toltuuf warratti taraaramtu warratti gaarummaatti agarsiiftu warratti cubbuun keessan isiniif dhiifameera jettee gara keenyatti gadi jettu nuuf haa ta'u. Yeroon kun yaa Waaqayyo yeroo nuun si biraa araara argannu yeroo nuun si biraa yaa Waaqayyo faara tolaadhaan ilaalamnu yeroo nuun yaa Waaqayyo dhoksaan dubbii keetii araara qabeessa sagalee keessaan goree jireenya keenya jijjiiru yeroo nu itti araara qabeessa waaqummaa keetii yaannee fuula kee duratti gadi jennee si harkaa waa fudhannee kaanu akka ta'uuf maqaa Yesuus Kiristoosiin cubbuu yakkiif irra daddarbi keenya nuun goone hundumtuu fuula kee duraa nuuf kana xaame haa ta'u. Sagaleen kee inni yeroo naatti namatti araaramtu namatti dhangala'u jireenya keenya keessatti dhangala'ee dhoksaa barootaa hundumaa nu haa hubachiisu. Araarri kee lafa keenya irratti bara keenya irratti saba keenya irratti dhalataa keenya irratti haa ta'u. Dhoksaan dubbii keetii araara kana keessaan nuuf haa ifu. Hojiin jallootaa maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana kan qabaatti gale haa ta'u. Namni kana dhaggeeffatu yaa Waaqayyo hiikamsa addaa kan hiikame haa ta'u. Gaaffii isaatiif deebii haa argatu. Hojiin hamaan hundumtinu maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuura keetiin godaanee nurraa kan deeme haa ta'u. Xiyyinni kan darbatu maqaa Yesuusiin hojiin isaa isatti kan deebi'e haa ta'u. Hamminaaf jallinaaf wanti kaatu hundumtuu faana miilla keetii jalatti irra gadi ejjetame haa ta'u. Wanta irra gadi ejjetame sodaannee si jalaa akka mucucaanneef immoo ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Dhoksaan dubbii keetii hafuuraan nuuf haa ifu yaa Waaqayyo. Sagaleen dubbatamu kun lubbuu badee tokko barbaadee argatu. Kan gaaffiitti jiruu fi ka ta'u. Kan furmaata dhabeef furmaataa ta'u ati nutti dubbadhu si dhageenya hafuurri kee qulqulluun nutti haa dubbatu yaa Waaqayyo kan fooniif dhiiga biraa ta'e kamiyyuu hin dubbatamin yeroo dubbatamu yaa Waaqayyo furmaatatu ta'a furmaatanni kennuu danda'u sagaleen kee jira jireenya keenya haa dhufu. Kutaa sagalee Waaqayyo keessaa iddoo tokko dubbisee xinnoo ishee walii wajjiniin ilaalla. Macaafa Daani'eel raajichaa boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irraa qabeenan dubbisaa maqaa gooftaa Yesuusiin akkas jedha. Daani'eel garuu nyaata mootichi nyaachuu fi dhugaatii inni soorachuudhaaf akka of hin xureessineef gara murtee kanaaf of xureessuu kanaa keessa ooluudhaaf hangaficha warra hojjetootaa sana kadhate. Waaqayyo immoo Daani'eeliin faara tolaadhaa fi gara laafina hangaficha irraa akka argatu godhe. Namichi Daani'eeliin ani mootichi gooftaan koo isa waan isin nyaattanii fi waan isin dhugdan isiniif muree nan sodaadha.
sababiin isaas mootichi bifni keessan hiriyoota keessanii gadi ta'ee daalachaa'uu inni argaa. Kanaanis inni mooticha biraa dubbii sodaachisaa mataa koo irratti fichisiisuufi jedhe. Daani'el amma immoo namicha isa angaficha warra hojjetootaa eegduu Daani'el Hanaaniyaa, Mishaa'elii fi Azaariyaa godhe sana, mee wanta nyaannu biqiltuu garaagaraa wanta dhugnus bishaan nuuf haa kennanii, atis guyyaa 10 nu garboota kee kana ilaali jedheen. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Gara kuteessa ta'i jedheen dubbadha xinnoo ishee. Maqaan Waaqayyoo Waaqa keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Seenaa Daani'el namni hin beekne hin jiru, hundumtuu beeka. Garuu har'a iddoo kanaa yeroo muraasa isheetiif walii wajjiniin ilaalla. Daani'el kuni nama afaan leencaa keessaa ooledha. Daani'el kun nama Waaqayyoon gargaaramee gargaarsi Waaqayyoo akka sarara jiru beekedha. Daani'el kun Waaqayyoo oolchaa ta'uusaa, Waaqayyoo of galchaa ta'uusaa nama sirriitti hubatee beekudha. Seenaa Daani'el kana yoo ilaalle garuu iddoo kanatti mootii biyya Baabiloonii kan ta'e tokkotu saboota Israa'el, dargaggoota Israa'el tokko booji'eetu isaan kanaanii fayyadamuu barbaade. Namni wanta kanatti fayyadamu dargaggoota inni barbaadu, dargaggoota inni itti fayyadamuudhaaf barbaadu mootii duratti faara qabeessa warra ta'anii, warra mimmiidhagoo ta'an, warra bareedoo ta'an, warra dhaabbii tolan, warra miidhagaa ta'anii namoota akkasiin barbaadaa jedhetu dubbata. Mootiin kun namoota akkasiif ulaagaa akkasii guutuu kan danda'an immoo Daani'el faa ture. Bifatti kan tolu, kan bareedanii turanii isaan. Kanaaf namoonni kun akka biyya sanaa booji'amanii gara kana dhufanii hojii kana keessatti, hojii xuraa'ummaa kana keessa akka galaniifitu barbaadamanii filatamanii dhufanii. Isaan warri filatamanii dhufanii Daani'elii wajjin nama 4 turan. Sababii walii galanii garaa kutataniif garuu darri kun warra mo'amanitu ta'in warra mo'icha argatu ta'e waan ta'eef walii galtee keessa waatu jira, walii galtee keessa hojii hojjetamutu jira waan ta'eef Daani'el qofaasaa miti. Namoota kanaa wajjiniin ture, namoota 3 kanaa wajjiniin ture, namootuma 3 kanaa wajjin ta'aniitu murtoo garaa isaan kutu tokko murteeffatan eenyu duratti, Waaqayyoo isaanii duratti garaa kutatan. Mootiin kun mootii namaaf hilu miti, mootii akkasumaan immoo ilaalee dhiisee nama bira darbu miti. Isaan keessaa warra bifa tolan, warra dhaabbii tolan, warra ija mootii duratti miidhagoo ta'an qabu jedhamee waan filatameefitu hin hilamuuf ture. Warra daangaa kanarra darbanii adeemaniif wanta hilamuuf miti wanti iddoo sanatti hojjetame. Garuu Waaqayyo yoo nu gargaare, yoo nun immoo gara kuteessa taane wanti hundumtuu hin danda'ama. Amma yeroo sagalee kana dhaggeeffachaa jirtu kaasiti hin danda'ama jedhi. Wanti fuula Waaqayyoo duratti hin danda'amne. Waaqayyo nama gargaarraan, Waaqayyo nama wajjiniin taanaan, gara Waaqayyoo ta'anii hoggannaan, fala Waaqayyoo biraa barbaannaan wanti hin danda'amne hin jiru. Hin danda'ama jedhi gara kuteessa ta'e murteeffadhuutii ba'i. Waaqayyoo duratti wanti hundumtuu hin danda'ama waan ta'eef. Yoo maal taane gargaaramna obboloota koo, obboleessa koo, obboleettii koo, haadha koo, abbaa koo, fira koo, lammii koo gara kuteessa ta'e, gara jabeessa ta'e, nama murteeffate ta'e, nama immoo hireessaa Waaqayyo wajjiniin godhate ta'e malee hin danda'ama. Utuu Waaqayyo si wajjiniin jiru obboleessa nana, obboleettii nana hin nyaatamtu, hin baddu, hin salphamtu. Garuu maali godhi? Fuula Waaqayyoo kee duratti deebi'iti gara kuteessa ta'e. Iddoo kanatti yeroo isaan garaa kutatan argina. Nyaata mootiin nyaatu, dhugaatii mootiin dhuguuf gara jabeessa ta'an. Har'a meeqan keenyatu jecha mootii raafee gara jabeessa ta'a. Mana mootii keessa jiraachuu namni hin barbaanne hin jiru. Garuu mana mootii keessa jiraachuun akka isaan xureessu waan beekaniif nyaata mootii sanaa soorrachuun, dhugaatii mootii sanaa dhuguun akka isaan xureessu waan beekaniif dhaloota xuraa'ummaadhaan morman ta'ani. Maqaa Gooftaa Yesuusiin gara kuteetti, gara kuteessa xuraa'ummaa irratti garaa jabaatu Waaqayyo naa godhu. Waaqayyo si haa godhu yeroo kana. Garaa kutatanii dhugaatii isaa hin barbaannu, nyaata isaa hin barbaannu. Hallelujah, hin barbaannu. Wanta si xureessu dhiisii ba'i. Mana mootii keessa si jiraachisa, jireenya gaarii tokko si jiraachisa, wanta lafarraa mijataa tokko si jiraachisa. Hi'ii xuraataan didii ba'i.
Yesuusii wajjin waan xiraa mormitee salphattu waan ta'eef isaa wajjiniin wanta gatii hin qabne dhiiftee darbite gatii kan hin qabne taatee naftu waan ta'eef didii dhiisi bira darbiyaati. Haleluuyaa. Hin didanii Daani'eel fa'a. Soorannu jedhan sanuu waan nama ajaa'ibu keessaati. Mootiin maal jedhe isa an sooradhu keessaa isa an dhugu keessaa isa an nyaadhu keessaa haa hiramuuf jedhe isaan garuu hin didanii gara kuteessa ta'anii hin barbaannu jedhanii. Kana keessaa onuun hiree godhachuun barbaannu nu xureessa waan ta'eef nyaatiif dhugaatiin sunnuuf hin malu waan ta'eef yoo booji'amnee dhufneyyuu nuun soora kana hin soorannu. Haleluuyaa. Tokkummaadhaan ta'anii garaa muratanii ba'an. Waaqayyo nama akkasii naa godhu. Waaqayyo nama akkasii si haa godhu obboleessa koo obboleettii koo. Hin didanii. Kanaafuu waaqayyo maal godhe jedhaa? Mooticha isa akka inni isaaniin hoogganuuf itti himame sana maal godhe jedha? Daani'eeliif maal godhe? Garaa isaa laaffiseef. Waan garaa laafutu garaa laafe miti. Wanta jabaa tokko garaa laaffisee duwwaa mo'ifne maal godhe? Faara tolaadhaan isa duratti akka inni ilaalamu godhe. Isa kana eenyutu godhe? Waaqayyootu godhe. Yoo nuun garaa kutannee kaane, haleluuyaa. Yoo nuun garaa kutannee kaane waaqayyo faara tolaadhaan akka nuun ilaalamnu nu gargaara. Gara laafinaan akka nuun simatamnu nu gargaara. Daani'eel fa'iif isa kanatu ta'e. Akkas jedhee garuu mootichi lakkii jedhe. Annan sodaadhaa. Isa na geggeessu kana nan sodaadha jedhe. Sababiinsaa bifi keessan bifa warra sanaa gadi yoo ta'e hoo. Fuula mootichaa duratti daalachooftanii yoo argamtanii hoo. Ani isa kana nan sodaadhaa jedheen. Garaa garuu laafeeraaf faara tolaadhaan akka inni ilaalamu moo waaqayyo godheera waan ta'eef. Haleluuyaa. Zadigana glovana gatu jani amanta. Yedo seborra halvani gatu jekota gama hatredia. Yesus Kristus barabaran jiraata. Ilaalamee sila faara tolaadhaan gara laafinaan abbaan koo abbaan kee faara tolaadhaan nu haa ilaalu gara laafinaan immoo nu haa simatu. Lakkii jedhe nan sodaadhaa jedhe didi. Annaan lakki kottuwatiin sodaatin jedhaniin. Dhaqanii walii galaniitu mee gosa biqiltuu kana baala wanta akka baalaa gosa biqiltuu kana keessaa nuuf kenniyaati. Amananiiru garaa kutataniiru. Bifi isaanii akka bifa warra cooma nyaatee gadi akka hin taane beeku. Waaqatti amanan beeku waan ta'eef. Akka warra gurguddoota harkaa fuudhanii waan xuraadhaan of xureessanii gadi hin taane beeku. Garaa isaanii kutataniiru. Waaqayyoo isaanii amananiiru. Faala tolaadhaaf gara laafinaan ilaalamaniiru waan ta'eef jarri kun. Egaa hoo haa ta'u jedhe mootiin sun. Maaliif haa ta'u jedhe beektu waaqayyotu silaa akka inni faara tolu godheef akka inni garaa laafu godheef didaa burruusa isaatiin cabse akka inni garaa laafu si godha. Ati waaqayyoof ta'e ati waaqayyoof abboomami ati waaqayyoof jiraadhu maleessa. Waan tokko namoonni naannoo keetii dhibuu isaaniitti yaadda inni dhiphatin hin cinqamin waaqayyoof ta'e inni siif ta'a waan ta'eef. Wanto yeroo waaqayyo faara tolaadhaan si ilaalu kan sin barbaanne hin jiru. Yeroo waaqayyo garaa si laaffisu kan garaa siif hin laafne hin jiru. Kanaafuu foonii wajjin wallaansoo hin qabin. Biyya lafaa wajjin wallaansoo hin qabin. Abbaa hojii wajjiniin wallaansoo qabi maleessa. Kanaaf nuu kenni Daani'eeliin nuu kenni aniin Daani'eel fa'a. Hin barbaannu mee biqilaa gosa garaa garaa. Baalarraa biqiltuurraa dhufan kana nuuf kenni jaraafuu waanuma isaan barbaadan kenniif bifi keenya bifa isaanii gadi hin ta'u. Waanuma isaan si gaafatan sana kenniif. Warra kamiif warra xuraa'ummaan waan tokko isaanitti hin fakkaanneef. Warra maaddii mootii isa biyya lafaa isa jallaa sanarraa ta'anii hirmaachuun badhaadhummaatti fakkaateef soorumatti fakkaateef qabeenyatti fakkaateef jireenyatti fakkaateef kenniif isaaniif. Nuun garuu maal gooneerra garaa keenya kutanneerra hin nyaannu nu xureessa waan ta'eef xuraa'uu hin barbaannu jedhan.
waaqayyo gara kuteessa akkasii naa godhu gara kuteessa akkasii si haa godhu hin barbaannu hin simannu hin fudhannu nuun ta'utti waliin gallu maaliif nu xureessa waan ta'eef nutti bu'a waan ta'eef dhugaa dhoksa waan ta'eef hafuura waaqayyoo gaddisiisa waan ta'eef hin soorannu nyaata mootii kanarraa nuun hin soorannu jedhanii didanii har'a cubbuu didi har'a wanti biyya lafaa nu gaafatu hundumaaf eeyyamamoo akkan taaneef waaqayyo nu haa gargaaru hi'ii jecha kiristoosiin moosisaa akka deemnuuf hi'ii jecha angafa nagaa sana mul'isaa akka deemnuuf glaadoo saatarvaanii gaatoo jeneme gileefiya hi'ii jedhii didi waaqayyo si wajjin dhaabbata hingala gabaan wal duukaa yaa'u kun hingala hololli wal duukaa yaa'u kun hingala sobi wal timsee wal hiriiree waan si moo'ee fakkaatu kun hingala kiristoosii wajjin dhaabbadhu qofaasaa hoogganaa dhugaadhaan qofaasaa hoogganaa gaariidha inni Yesuus kanaaf Daani'eel faan barbaannu jedhanii didanii sana nyaatanii guyyaa 10 booddee bifi isaanii bifa sakanaa gadi akka ta'u hin ilaaltaati hin shakkin maaliif beeku sattamanan hammam jabaa akka inni ta'e hammam guddaa akka inni ta'e hammam sodaachisaa akka inni ta'e beeku waan ta'eef guyyaa 10 booddee gaafa dhufanii bifa isaaniitu caalee argame caaltee argamta murteessii ba'i waaqayyoo keen sodaadhu waaqayyoof jiraadhu maleessa gadi taateen argamtu moote argamta mul'attee argamta gaafa dhufu garuu bifi isaanii kan warra sanaa caalaa cululuqee argame kottuu wangeela sooradhu kottuu taliila jireenya hafuura qulqulluu waaqayyo harkaa dhugna wanta biyya lafaatiin xuraa'uu dhiisne waan fooniitiin wallaaquu dhiifne wanta mul'atu kana duukaa hiriirree dhaabbanne waan waaqayyootiin tolle hojjechuu dhiifneetu hiriirri keenya hiriira toora Kiristoos keessa nuuf haa ta'u warra nagaa labsan warra boqonnaa labsan warra tokkummaa labsan warra jaalala rabsan akka taanuuf waaqayyo nu haa gargaaru halleluuyaa egaa guyyaa 10 booddee gaafa dhufanii bifa kan isaaniitu caalee argame kan kee caalee akka argamu yoo barbaadde kan kee ol ka'ee akka inni argamu yoo barbaadde xuraa'ummaa hirmaatamu hundumaatti hirmaatin didi lafa waaqayyo itti garaasi jabeessetti gara jabeessa ta'iitti dhaabbadhu waaqayyo naa gargaaru waaqayyo isin haa gargaaru Daani'eel faa waan xuraa'ummaa didaniif guyyaa 10 booddee gaafa ba'an warra cooma nyaatan warra booka dhugan warra maaddii mootiin sooraterraa sooratan caalanii bifi isaanii cululuqee bareedee argamanii yoo gara waaqayyoo taane warra ol ka'anii mul'atanii kiristoosiin mul'isan taana malee dhangaa biyya lafaa hundumaatti hirmaatanii warra maqaa waaqayyoo balleessaa adeeman hin taanu waaqayyo nu haa gargaaru har'a waaqayyo maal nuun jedhee gara kuteessa ta'i murteeffadhuutii ba'i nuun jedhe warra murteeffatanii ba'an waaqayyoon keenya nu haa taasisu yaa waaqayyo abbaa keenya yoo isin garaa kutattanii baatan ani isinii wajjiniin hin dhaabbadhaa moototayyuu garaa isiniif nan laaffisaa faara tolaadhaan immoo akka isin ilaalamtan nan godhaanuun jette nuuni sarara dubbii sagalee keetii dhageenyee isa hordofnee jiraachuu barbaanna sagaleen koo dhufee utuu waan hojjetin hin deebi'u jettee waadaanuuf galteetta isatu waan hojjetin gara keetti ol hin deebine kana amma yeroo kana dhageenyeerra wanti mana keenya jireenya keenya keessaa hojjetamuu qabu murteeffannee si wajjiniin dhaabbachuu keenyaan kan hojjetame haa ta'u hafuura qulqulluu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nama kana dhaggeeffatee murteeffatee hundumaa gargaaruun jaalala keenyaaf haa ta'u dhukkubsatanii fala kan dhaban furmaata kan dhaban hiika dhabanii kana waaqayyo duwwaatu danda'a jedhanii gara kee warra ilaalaa jiran maqaa gooftaa Yesuusiin harka maaruu keetii isaaniif diriirsuun jaalala keenyaaf haa ta'u dadhabanii laafanii mogoleen isaan bu'ee yaa waaqayyo kana gochuu hin dandeenyu waan isaan jedhan anatu isiniif jira jettee dhaabbattee murtoo isaanii argitee falmuufiin jaalala keenyaaf haa ta'u dhukkubsatanii mana isaanii mana yaalaa ciisaa kan jiraniif harka maaruu kee ati naaf diriirte hidhamanii firdiin kan jalaa jallate oliif gadi burjaaja'aa dhufaniif yaa waaqayyo ati abbaa firdii dhugaa ta'e sagalee kana akka tasaa bananii kan dhaggeeffatan mana kee keessatti boquu buusanii yaa waaqayyo humna waaqummaa kee amananii si sodaachaa siif gadi jechaa maqaa Yesuusiin mana kee keessatti haafan
warri utuu si beekanii dhaggeeffatan ayyaanni hadabalamuuf dibanni hadabalamuuf mul'anni hadabalamuuf kennaan haaraan isaan ofirratti arganii dhaga'anii hin beekne hawwan maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya isaanii irratti haa ta'u warra wal qabatanii mootummaa kee guddisan tokkummaadhaan akka Daani'eel faa ka'anii hojii jallootaatiin morman hojii haxxootaa hojii biyya lafaatiin morman isa kan Waaqayyoo moosisanii isa kan Waaqayyoo mul'isanii hangafummaa kee calaqqisiisan akka taanuuf ayyaanni kee Waaqarraa maqaa Yesuusiin jireenya keenya irratti kan dabalame haa ta'u dhoksaan dubbii keetii kana caalaa nuuf haa ifu hamma dhufa mootummaa keetiitti yaa Waaqayyo ol keessattis ilaalaa ayyaanaaf jaalala sodaachisuu keef simboo kee jalatti gadi boqotanii warra jiraatan ati nu godhi mata duree nagaa mata duree boqonnaa mata duree aara galfii maqaa Yesuus Kiristoosiin ilmaan kee kanaaf ati laadhu nagaan maqaa Yesuusiin biyya keenyaaf saba keenyaaf lafa keenyaaf qomoo keenyaaf haa ta'u aara nu galfachiisuu kan danda'u sagalee yeroo hundumaa gara keetti Yesuus jedhee iyyee wawwaatu laphee keenya keessa ati nuuf kaa'e siif gadi jennee si isa ol jechuu qabu akka mul'isnuuf ati yaa Waaqayyo nu gargaari barriif jireenyi keenya hundumtu harka kee keessatti haxumuramu yaa Waaqayyo wanti hamaan kamiyyuu dhaloota kana hin danda'in yaa Waaqayyo gooftaa fuuldura isaanii dhaabbate kan ittiin mormu hojiin hamaa qaxxam jedhee dura isaaniitii kan cabe haa ta'u nagummaan si keessaan isaanitti dhaga'amu olaantummaan kee haa mul'atu jalloonni faxxoonni irra gadi hojjetamani mootummaa kee keessaa ga'eedhaaf qooda guddaa ati nuuf laadhu yoo dhuftes yoo nu waamtes mirga baasa qulqullaa'aa dhamaa jirru sanaaf ati qooda nuu laadhu qaa gooftaa Yesuusiin ameen.